nin dhiisalle jee na dhiisuu didde akka naman dhageenyetti gurrarraa qabadha jee gurrallee qabachuu dadhabe namoota muraasa akkaataa hawaasni wal dhabu dalagaa jiru namoota kanaaniin dhaaphaa isiniin jechuu barbaade rakkoon nama lama jidduutti yoo argamte gosaan wajji wal qabsiisuun bareedaame namni rakkoon irra dhufte nu yaachisaa nutti dhagayama lubbuudhaame zaahiruma kanaa rakkoo yoo irra dhufte tama wal bira dhaabbannee wal gargaaraa turre tana rakkoo nama ufii namni fudhatu hin jiru lubbuu namaa tabaate namni isii qeebalu hin jiru namni lubbuu namaa tabaate isa rifachiifne nam tokkollee hin jiru lubbuun namaa yoo baatellee lamminti akka itichan beekan warra duutitti galtillee akka itti sabbarsiisan beekan akka rakkoo ofiitti wal'aanu beeka hawaasni keenya akka hawaasa aadaan qabnee haseenaan qabnee waan hawaasa kana wal dhoorku waan san ajandaa goonee daranuu akka dhiini dabalamu daranuu akka rakkoon dabalamtu daranuu akka hammeenyi dabalamu taasisuun xabi'aa nama waa beekutiimi yaa ummata keenya oggutakka gadhaabbadha mee waa xiinxala godha oggutakka yaa hawaasa kiyya rabbi sodaadha isin qabeetin jira rabbiini namni obboleeyyan walii tahee fira wajji tahee wajji jiraachaa jira yaa obboleessoo ni beeyta waan kana jaarsaa jaartii sababaa kanaa sababaa akka waan amma asirra deemuu kana jaarsaa jaartii adda bahe ati gosi teetana naafi gosi santeena jibbite namoota sababaa kanaa jaarsaa jaartii adda bahe ijetiyyaan arge jaarsan duuba sababaa waan nuti akka nuti amma haasoynuu kanaatiif biyya sanillee himuun fedhu adda bahan ijetiyyaan arge wanni kuni keessaa'uu hawaasa biyya alaa jiru diiga wanni kuni hawaasa biyya tana keessa jiru yoo taate biyya tana humaa takka godhuu hin danda'u wanni sun nama fayyaan qabne yoo ta'e namni waan san jala deemu jiru lafa tanarra lafa nan keessa jiru irratti abadan namaatu biyya riyaadirraa naa bilbilee asheeka akkatti salaamtaa waliin jennu wallaalle naan jedhu akkuma salaamtumatti waliin jedhu hoggaan amma isinitti haasawu akka amiin ibroo qofaami akka ulamaa'ii Itoophiyaatti isinitti haasawa naa dhaabbadhaa ijoollee tiyya walii kufaa walii oggolaa umaa takka wanni sirraa badu hin jiru tanaa jecha wanni kuftulleen hin jirtu lammii teetii jecha nagaya ummata keetiitii jecha qabsoon amma oofaa jirru tun haa dhaabbattu nama dhiini isaa bade yoo jiraate ka dhiini isaa bade akkan dhaga'utti namoota kanas gumaa kafalee lammiin akka ufitti haa wal'aannantu haa madaa walii fayyiftu madaa dabalaan deemnu wal dhaba dabalaan deemnu wal dhaba nama tokko nama lama jidduu ka gosaan goonu wal dhaba nama tokko jidduu ka kutaan goonu an abaluu fi abalu jee maqaa keessanillee lakkaa'uun fedhu hundi ilmaan keenya yaa bo rabbii jaa rabbi sodaadhaa ijoollee rabbuma isin uume sodaadhaa islaama isin yaa ijoollee waan aadaa fi amantii keessalleen jirreetu nu harkaanu qaba rakkoo hamtuu tana hawaasa keenyarraa haa dhaamnu nagaya haa buufnu tola haa labsinu araara haa labsinu ummanni miskiin kun nagayaan haa dalagatu haa wal gargaaru haa wajji jiraatu ummata akka garaa walitti hin booreessine ummata akka qalbii walitti hin booreessine ummata akka duydaa garaan goone rakkoo jirtu hawaasni kiyya haa wal'aanatu yoo lafa tana jiraatte lafarratti haa wal'aanani yoo qilleensarra jiraatte isinummaanuu wal'aana lammiin tiyya rakkoo furachuu hin dadhabne akka nama rakkoo furachuu dadhabee akka nama wal dhabee akka nama wal hin qabne akka nama deegetti dubbii hiyyeessaa taate wanni garaana nyaatu ni beeyta akka nama tokkotti dubbiin hawaasa keenyaa dubbii hiyyeessaa taate dubbii hiyyeessaa namuutti taphata dubbii hiyyeessaa dubbii abbaan qabne namni hayyoota taatan namni waa beeytan dhiiras ta'ee dubartiin dhaamsa kiyya kun namni waa beeytu usteen taa'in dargaggeessas ta'ee shamarranis ta'ee abbootas ta'ee sheekotas ta'ee rakkoo tana dhaamsuudhaaf tattaaffii taasisa dhaabaa waan hawaasa jidduu deemu kana dura dhaabbadhaa gorsaa sirreessaa dhaamsi kiyya isin bira gahee natti fakkaata baga nagayaan jiraattan isiniin jaa egaa isin anuma agartanii anaatu hedduu isin hin garre malee namoota tokko tokkootu waggaa wal agarree nuti bar sheekaa waa yaada kee hin qabnu bar nuti guyyuu si garraa naan jaani beeyta maal jechuudha akkanni dhugaa keeti isin dhuga guyyuu nagartanii laakiin ani gaa guyyuu isin agarree yaadaatu na jira jechuudha akkamii jirtan nagaa qabdu fayyaadha baga nagayaan jiraattan alhamdulillah anilleen nagayaan silaa naquma qabdan bakkan jiru
nagayaan gama ganda kiyyaa galee keessa warri UK magaalotaan ani muhaadaraa irra deeme hunda akkam jirtan nagayaa fayyaadha baga nagayaan naa jiraattan simannaa teessan ta da'awatiif da'awa irratti na simattan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaada ulamaa'onni du'aanni dargaggeessi bahar kuteessi kiyyaas bahar kuteessee miskiina wallahi naa galatoomaa isiniin jechuu barbaada akka nama tokkotti qacellotti isin galatoomfadha da'awaa guyyaa 20 keessatti magaalaa adda addaa aga magaalaa 5 keessa waliin dhaabbanne du'aanni fi hayyoonni fi warri koree gaaddisaati fi namoonni baay'een akka nama khuruuja bahutti bahanii na wajji deeman maqaa du'aata Itoophiyaatiin galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Hawaasni kiyya irraa hafaan warri nu hordofaa turtanis galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Da'waan biyya UK keessa jirtu hedduu sosso'ina bareedaa ture guyyaa 20 kana. Carraa koronaa booda arganne irraa carraan tuni hedduu 2017 biyya san ture har'a yoggaan deebi'u dargaggeessa baay'ee bakka sanitti wal gahee maashaallah da'waa tana qopheesse hundi dargaggeessa gariinsaa gaafa guyyaa yeroo san booda dhufe gariinsaatis ammoo gaafa san jiru waan nama ajaa'ibsu namni qophii tana akka gaariitti irra dalagee dargaggeessa rabbi jazaa isaanii haa kafalu jechuu barbaada. Asumaanuu miila kanaan itti dhaammadhee waan bareedaa ganda san keessatti karaa goonee dabarree guyyaa san irra dhaabbannee muhaadaraa baatii 3 amata keessatti muhaadaraa 3 baatii 3 magaalaa adda addatti akka konferensiin islaamaa taasifamtu achumarraa murteessinee adda kaane hogguma sanitti xiqqoo malee magaalanuu guyyaa maqaa dha'uumaa fi murteessuu malee koreen bakka hundatti itti dhaabbattee maashaallah UK'n taraa tana waan hedduu nama gammachiisu. Bakka san irra dhaabbadhee hawaasa kiyya hundatti labsii taasisee jira humnuma tanaan beeki baabaa kiyya. Lammii tiyya bakka jiran hundatti Awurooppaa jiraatanis Ameerikaa jiraatanis Austraaliyaa warra jirus Kanaadaa hunda isaaniitu bakki namni afaan sagalee tiyya tana beeku afaan kiyya kana beeku jiru hunda akka koronaa booda ni jirra akka jettan namuu bakka jirurraa sosso'ee harakaa da'waa sossina da'waa akka taasisu achirraa isinin lallabee ture lallaba kiyya san lafan kaayinaa du'aanni biyya adda addaa jirtan hawaasni keenya lallaban allallabe san lafan kaayinaa namuu bakka jirtanirraa akkuma walitti dhihaattaniin akkuma walitti isinii mijjaa'uun konferensii islaamaa osoo boqannaa madrasaatun hin dhumneetti bakka adda addatti akka sossoina da'waa taasiftan isinitti dhaammachuu barbaada. Dhaamsan dhaammadhe san haaromsuu barbaada. Ammallee biyyarraa jechuudha. Carraan muhaadaraa UK carraa bareedduu turte. Koronaa booda anilleen Keniyaa, Yugaandaa biyyoota akkanaa fi Saudi Arabiyaa biyya kana ziyaaruu carraa harkadhee ture akkammoo biyya ummataatti akka biyya faranjii jagaa ummanni keenya akka biyya faranjiitti carraan tun carraa UK tana jechuudha. Hawaasni sunis haa galatoomu isinillee galatoomaa isinin jechuu barbaada. Dhaamsa hedduu bakka sanitti dabree ulamaa'iin dhaamsa hedduu dabarfataa turani. Anilleen akka humna tiyyatti dhaamsa dabarsaa ture. Har'a immoo waa isin kadhachuu deema. Akka abbaa tokkotti akka nama ilmaan ufiiti abbaa waa dhaamutti waa isinit dhaammachuu deema. Wanni ani isinit dhaammadhus ammoo hawaasa hunda oduma laalchiftuu keessaa waan amma sooshaal miidiyaa irratti deemu waan lammiitiyyaaf dawaa hin qabne waan hawaasa keenyaaf dawaa hin qabne waan ummata keenyaaf dawaa hin qabne
akkana mul'atuttiin haasawa akka isin mul'atu akka isin itti laaltaniimi ani waa beekumsa akka keessanii guddaa sanillee qabu aktivistummaa jajjabduu akkasii sanillee qabu ani ammoo akka nama jaarsaa tokko akka nama jaarsa hawaasa kanaa tokko na duraa murame ifa manaa godhaa akka nama jaarsaa tokko akkasitti waa isinit dhaammachuu barbaada. Wahiin dhagaya mallee akka nama tokkotti niin sabbaralle jeen niin dhiisalle jeen na dhiisuu didde akka nama dhageenyetti gurrarraa qabadha jee gurrallee qabachuu dadhabe. Lammii teenya tagama rakkoo deemtu hawa namoota muraasa lammii wal afa namoota akkaataa hawaasni wal dhabu dalagaa jiru namoota kanaaniin dhaaphaa isiniin jechuu barbaada. Rakkoon nama lama jidduutti yoo argamte gosaan wajji wal qabsiisuun bareedaame namni rakkoon irra dhufte nu yaachisa nutti dhagayama lubbuudhaame zaahiruma kanaa rakkoo yoo irra dhufte tama wal bira dhaabbannee wal gargaaraa turre tana rakkoo nama ufii namni fudhatu hin jiru. Lubbuu namaa tabaate namni isii qeebalu hin jiru. Namni lubbuu namaa tabaate isa rifachiifne nam tokkollee hin jiru. Lubbuun namaa yoo baatellee lamminti akkatti wal akka itichan beekan. Warra duutitti galtillee akkatti sabbarsiisan beekan. Akka rakkoo ofiitti wal'aanu beeka hawaasni keenya. Akka hawaasa aadaan qabnee seenaan qabnee nama rakkoo isaa furachuu hin dandeenye waan hawaasa kana wal dhoorku waan san ajandaa goonee daranuu akka dhiini dabalamu daranuu akka rakkoon dabalamtu daranuu akka hammeenyi dabalamu taasisuun xabi'aa nama waa beekutiimi. Rakkoon hin wal'aanan hawaasa kiyya rakkoon hin wal'aanan rakkoo nageenya hin wal'aanan yoo rakkoon nama jidduu dhufte rakkoon hin wal'aanan dhiigan hin wal'aanan badiin hin wal'aanan yaa ijoollee tiyya yaa ummata keenya. يا أمة خين يوغتك قد أبدا إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ميوات انت لغدا وغتك عقلي تيسني راتك وغبوا ميتك عقلي راغبوا واي نفسي يرى ليتك وغبوا وان حواسا درسون درقمتها نمني لما أفاول بدون نمالا نمني لما والمرمون نمالا يوم مرمينوتي والمرمنو درغمينوتي والدرغمنو حواسات تيتوتات ركو حواسات في الدوتات وريغما متا خينيا خفلي حواسا خينيا نجاباسون درقمتا ندرا ممرميتكو ان اللينتكو والله واحد ندغما كنما توكوتي ونيلين ندرا ممرميتكو نارسه يا حواسا خيا ربي صدادا اسين قبيتين جرا ربيني hedduu qalbiin hawaasa keenyaa madaawaa jirti. Hedduu namni wal afaan garagalaa jira. Ani waan beekun dubbadha. Miilaan deemee waan hin argeen dubbadha. Waan akkanumatti himi. Yaba wanni qilleensarraatu yoo lafa gabbuute diigama hawaasa keenyaa hammeenyaa fi badii hawaasa keenyaa taati. Isinittiin dheeressu ani rabbuma sodaadha. Waan kana dhaaba. Nagayni ummata jidduu itti bu'utti deebi'a. Ifaajee amma asirraa laffa'u jirtan tana takara nagayaa takara tolinaa gama araaraa namoonni biyya namaa keessa faca'uun obboleeyyan walii tahee wajji jiraachaa jira akkamitti akkana taatan maal namoonni keenya na duraa jechite wanni kiyya namoonni keenya biyya adda addaa keessa jiru kun namni obboleeyyan walii tahee fira wajji tahee wajji jiraachaa jira yaa obboleessoo ni beeyta waan kana. Hogganuti amma asirraa waan adda addaa kana ollaa wajji tahee wajji jiru sun wal jibbannaa jidduu dhufa rahmata walii godhuu dhaba jaarsaa jaartii sababaa kanaa sababaa akka waan amma asirra deemuu kana jaarsaa jaartii adda bahe ati gosi teetana naafi gosi tantee na jibbite namoota sababaa kanaa jaarsaa jaartii adda bahe ijatiyyaan arge jaarsan duuba sababaa waan nuti akka nuti amma haasoynuu kanaatiif biyya sanillee himuun fedhu adda bahan ijatiyyaan arge wanni kuni
خيساو حواس بي ألا جرو ديغا ونخوني حواس بيتنا خيسا جرو يوتات بيتنا هما تكبرون دندو ونسول نما فيان كم نيو تيمدن من وان سنجرا دي منجرو لفتنا لفنان كيسا جرو رتي أبدا علماء إلا فبي جرو بيتنا خيسا تنجرات أمو حواسك اللي انسر جرو حواس بي أنبا جرو حواس دياسبورا هندا غرابو ريسيت ركو أمتي بكسانيت يا بوليسو وفما ركو وفتن رب ما جاء المانكية وفدوبة ديبئة وان كان لالا قد دابا إسنين جيه دابت دادوما خرانا غياتي ديبئة نمني إسن أرار سلين انجروك اللين سرجرتني وفما ولا رارما إرا ولي رابوء ولي خفا ولي خففما ولي أقولا وما ركون قبو أمتا خيتي جيش أناتو واللال أنا سنجرسيس أكنا سيقول أجيتو خان إيس أمتا خيتي جيش وريقما خفالي أمني ركو خيسين نماتو بيريا درانا بالبلي أشيخة أكتي سلامتا ولينجن واللال لنانجدو أكما سلامتو متي ولينجن نموني ركتي بي أنا أفان أمتاتن إسن التاسوا أفان أمتا بيجروتن إسن التاسوا أفان علمائي بيجروتن إسن التاسوا علمائي بي إثيوبيا غوتو علماء خنا أفان سانتين إسن التاسوا وقانا بسن التاسوا أكا ميني بروك وفامي أكا علماء إثيوبيا إسن التاسوا نادا بدا جولتي ولي خفا ولي أقولا وما تكوني سر رابد جرو تناجيتش واني خفتو اللين انجرتو لمي تيجيتش نغي أمتا خيتي تيجيتش قبصون أما أوفا جرتون هادا بطو حواسني خين جدو جرت نما ديني سابده يو جراتي خديني سابده أكن نغود نموتا خناس قما خفلي لمين أكا أفتها والأننتو هاوا مدا ولي فيبتو مدا دبلان ديمنو والدبا دبلان ديمنو والدبا نما توكو جد نبلا مجدو خغوسان غونو والدبا نما توكو جدو خخوتان غونو والدبا مي دقيقة مراستك وان خياليني ممرا سمرا سنراين غبابسا الرمو خداني سنيدو فياني سنين كلا دا ilmaan kiyya ayyaana ootaa dhalootan isin kadhadha afaan ummataatiin isinitti haasawaa jira an abaluu fi abalu jee maqaa keessanillee lakkaa'uun fedhu hundi ilmaan keenya yaa bo rabbii jaa rabbi sodaadhaa ijoollee rabbuma isin uume sodaadhaa islaama isin yaa ijoollee waan aadaa fi amantii keessalleen jirreetu nuju harkaanu qaba rakkoo hamtuu tana hawaasa keenyarraa haa dhaamnu nagaya haa buufnu tola haa labsinu araara haa labsinu ummanni miskiin kun nagayaan haa dalagatu haa wal gargaaru haa wajji jiraatu ummata akka garaa walittiin booreysine ummata akka qalbii walittiin booreysine ummata akka duydaa garaan goone rakkoo jirtu hawaasni kiyya haa wal'anatu yoo lafatana jiraate lafarratti haa wal'anani yoo qilleensarra jiraate isinummaanuu wal'ana waan lafa jiru yoo ta'e lammiin tiyya rakkoo furachuun dadhabne akka nama rakkoo furachuu dadhabee akka nama wal dhabee akka nama wal hin qabne akka nama deegetti dubbii hiyyeessaa taate wanni garaana nyaatu ni beeyta akka nama tokkotti dubbii hiyyeessaa namuma dubbiin hawaasa keenyaa dubbii hiyyeessaa taate